viillaa keessaa baanee godon kireeffannu. Sila asboolee keessatti kuno magaalaa Finfinnee keessatti meeqa osoo ijaarratu gamoos akka tullu dhugaa rabbiin jedha ijoolleen Oromoo qorra keessan bullu. Maaliif sababni isaa beektu madda rakkoo meenaaf himaa dhaggeeffadhaa firii xiinxala isa kan koo reef xiqqoo fooyya'uu eegale maleessa madda rakkoo keenyaa hedduu jiran keessa ormaa fi jalaamna walitti jabaamna. Orma ijittuu baafna walitti ni naafna. Eeyyee hoteela gammachuu dhiisee bira dabree qarshii isaatiin nyaachuuf gara hoteela gabree gara hoteela waltee maali mana haadhoo isaa tiksee kan birootti dhaqee qarshii kuma baasa guddina obboleessaaf wayyoon ajaalte kaa jedhee quba raasa. Alagaadhaaf shittoo walii keenyaaf cittoo garaagartee garaa hammeenya ofittoo kanaaf nuti sabni guddaan xiqqoo guddaa xiqqoo goodaa taanee kan namni akkasitti baay'inni maal godha yoo tokkichummaaf jaalalli dhibee summoofne walitti akkasii kanaaf jara numrisaa yaada hamaa sammuu samaa garaa summii of keessaa buqqifne osoo obboleessa keenya isa kufe harka qabuudhaan oluma guddifne garasiin asaasaa garasiin basaasaa tokkichummaa keenyaan yoo wajjin dhaabbanne akka irraa kanatti hoo jennee yaanee osoo wal jaallanne sila yoo gama siyaasaa yoo gama diinagdee yoo gama qabeenyaan ga'uuf lafa garaa sichi akka boofti jedhe abbuma toof maraa. Galatoomaa barsiisa. Edaan barreesse Galatoomaa. Kaleessa aareetuma karaa irratti barreessaa dhufe maaliif akkuma yaanee akka kanatti wal jaallannu wal jaallachuu qabna. Walii keenyaaf ta'uu qabna jechuu barbaanneeti. Isinitti tolee? Nama shantu meerre amma isa neetworkii isaan banne waaqatti asii ol bilbilanna. Bilbilannu yaa waaq deebii dhabnee hin beeknu sitti ol bilbilannee miis koolii godhannee SMS ergannee neetworkiin kan kee tasa baduu hin beektu akka warra danaas nu gidduu teessee bakkeen jiraan beektu yeroo siif bilbillu tarii nu nuffitee bilbila keen cufin yaa rabbi nu tokkoomsuun malees kan ni duuguudhaaf kan nu caccabsuuf dhufu tasa nutti nufin tarii walii galtee dhabuu keenyaa dogoggora xixiqqootti gadditee akka tasaa yoo bilaak liistii nu galchite bilaak liistii ilaa si waammannaa si jaallannaa badii keenya irraanfadhu bilaak liistii kan kee jalaa maarkii godhin nu baafadhu waaqa uumaa gooftaa guddaa dursaa mo'aa wanta hundaa hawwii keenya dhugoomsi bara daldaltoota keenyaa daldaltuuf daldalaa kaapitaala isaaniin hir'isin jalaa galiitti heddummeessi baasii xixiqqeessi eegsishallaa mudiiniin dhiisi biil geettis Ameerikaan qixxeessi ameen jalaa kaal tokkichaa mootummaan kun qorichaa dargaggoota keenya maraa yaa rabbi fedhii isaanii hawwii isaanii guutii fadara qotee bulaa keenya maraa gombisaa guutii fadara muduraa muuzii avokaadoo maangoo horii mana keessaa loon lukkuu hoolaa farda gaangoo bunni laga dachaa midhaan tulluu duubee wagguma waggaadhaan haramaan keessaa baddee haagaluu furrufe qonnaan bulaa keenyas akka warra kaanii qonnaan bulummaa irraa asii olaa guddatu eeyyee konkolaataa kan isaa qabatee fooqii ijaarratee godhee iddoo fidaa qubatu ameen jalaa kaal tokkichaa mootummaan kun qorichaa kan gufuu sindura keessu eeboo qaramaa irraatis amajaajii daandii cufuu
Amajaajii daandii cufu. Tolfiif teessaa waaqayyoota dhufu. Akka hoolaatti goranii. Aylaalan soqolanii. Teessu. Hin kayin. Yaaddu. Hin tayiniif. Deemtus. Hin kayini dura. Isiniin eebba badhaasna. Aduwwii keessan abaaruudhaan ni mancaafna. Ameen jedhaa kaal tokkicha. Mootummaa gurguricha. Elaa. Qofaan qakkee. Busaan bakkee. Dhukkubni daanjarii. Wanta akka HIV, wanta akka minaamini, wanta akka kaansarii. Karaa keessan hin bahin. Maqaa keessan hin dhahin. Kan barana dippiloomaa. Iddoo keessan gaa bara dhufu digirooma. Baradhaa darbaa maasterii. Achi ga'uuf garuu kadhadhaa akka paasterii. Akka keessi akka sheekii. Nyaanni keessan laaqanni foon irbaanni foon cireen keekii. Ameen jedhaa kaal tokkicha. Mootummaa gurguricha. Kana hundumti keessan labdiitti qabadhaa galaati. Waan tokko itti himu mudannoo tokko itti himu. Barsiisa hangafa xiqqoo hangafummaadhaan guyyaa 20 tokko nu dura jira. Akka bara dhalata Kiristoos duraasi gallakkaa umuriisa. Gaafa areedaa addannu umuriin keenya mul'ata garuu rakkinan qabunni. Guyyaa tokko namni ta'e tokkotti makamee naani maal fidan seetani peestaaliitti faffatoo jedhan firfirii madaa namni nyaatu mini durii wucoon daaqqotu nyaata. Waan hundumaa immoo sirbaan bari halkanii guyyaa sirbumaani waan ta'eef gaafa firfirii akka sargu molee ani nyaadhu firfirii jechuutti keedana. Mee achi keessattis akka kanatti kabaja guddaadhaan ture waan ta'eef mana iddoo sana gaafa ture harka rukutaa fi Abiraan ibsanii. Ilaalu seenaa bara dhibbaa yaadannaa akkatti gadaa babbadee yaa ilmaan Oromoo laaluwayya laalaa lakkisa bakko barnaftanyaa nu fide rakko laaluwayya gobaanaa wanti kan ture qarshiidhaan saba gurgure laalaa lammiiko tokkummaa dannu baachise tokkosee biyyoo nyaachise laalaa lammiiko mineelee cunqursoo mineelee cunqursoo mana nu baase mineelik nu qaalee gobanaa daacitu firoomaa nu faalee maal jedhe Oromoo utaalee innis waan fedhe yoo ta'e qawwee fudhee gara naanna'ee achiisan gala lafaan na'ee ilmaan Oromoo jajjabaadhaa malee tokkummaa uumaa himayyoo nu galee wajjin dhaabannaa qalqallee ballaa qawwee eeboonu qawween jifannee galla. Galatooma ulfaadha. Really love you. Galatooma ulfaadha horaa bulaa deebanaa rabbi sinaa jiraachisu qeeqadha. Amen.